otoo abbaan isiidhaa jiru otoo abbaa waan gaafatin hangammaatti maqaan full media kana gubbaatti deddeemaa jiru maqaa hilwaadhuma jedhuun hilwaa qo'e jechuun toora media isiitiin kan beekamuudha garuu akkasii miti isiin ammoo Aammuun Isaa Ahadam Mahammadi hangammaatti Isaa Ahadam Mahammad kun irraa awwaalamee irraa haqamee jira yaa ummata keenya yaa Oromoo wanti kun gaariin ta'u abbaa nama dhalche utoo abbaan jiru nama haqanii maqaadhuma duwwaa ofii isaaniitiin moggaasanii maqaa kanaan deemuu gaariidha miti mee hundumti keessaniyyuu abbaan maal akka jedhu wajjin dhaggeeffannaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh mee sagalee teessan sirriitti ol fuudha namoonni addunyaa irra jiran miidiyaadhaan isin hordofaa jiran taatee kana wal dhahee wal dhibdee guddaa uumee jira jalqabatti mee isin eenyu jedhamtu Isaa Ahadam Mahammad Isaa Ahadam Mahammad jedhamtu dhaloonni keessan dhaloonni yaa dadarii laga muumichaa dadar laga muumichaati tole hilwaa yookaa'u ishee mucayyoo teessan tana biyya jaarmaan keessa jirtu maqaan isii ganamee ganamaadha isin biratti kan isin baaftaniif eenyu ture Aammuun Isaa Ahadam Mahammad Aammuun Isaa Ahadam Mahammadi eessatti dhalatte sanaatti dhalatte turtii waggaa meeqaa booda gama biyyaatti isin biraa deebite amataa kudha sorbama kudha jaani keessa eegaan almaat deebise eega gama biyyaatti deebite ayyee tole Aammuun Isaa Ahadam Mahammad intala teessanii haati manaa teessan haati Aammuuniin deesse maqaan ishii eenyu Atiqaa Ibrahim Mahammad Atiqaa Ibrahim Mahammad dhaloota anoo isiin Isaa qooyidha tole Aammuun gaafa gama biyyaatti deebitu eessatti deebistan warra keenyatti deebisu obboleessa kiyya biratti warri keessan eessa jiraata dadarii laga muumichaa dadar laga muumicha baadiyyaadha moo magaalaadha baadiyyaa okay baadiyyaadha erga isiin tuni Aammuun yookaan hilwaan gama biyya jaarmaan deemuu isin waan quba qabdu qabdanii waa takka illee quban qabu oduu deddeemtuun baatii jaaduratti yoon ta'e deemte jechuudha malee waa takka quban qabuuti sagalee keessan sirriitti ol fuudha akka isiin biyya alaa deemtu baatii jaadura dhageessanii garuu saniin achitti waan biraa waan quba qabdan hin qabdan tole amma isiif rabbi rahmata haa godhu taajuun shurrubbeedha isii tana jaartii godhachuu hoo yookaan isii tana kaadhimachuu fuudhuu waan beektan qabdu waa takka illee hin beeknu taajumaa ajjeeseetti matti malee isii san ta'uu anis hin beekne anis hin beekne isii matanaa ta'uu haadha isiitii fi inni kun fira ta'uutiin isaa walii kan nuuf fudhee miyyoo siyaasa'uu beekee taajuu fi haati hilwaa firooma shanyiidhaa qabu firooma shanyii qaban firooma akkamii qaban firooma gosaa qabanii ilmaan ilma eessuma isiiti ilma eessuma isiiti tole mee waan ta'e hundaa'u rabbiin nagaa haa buusu ammaaf isin akka yaaddanitti akka fedhii keessanitti kan isin barbaaddan du'a mucayyoo teessanii tana biyya jaarmaan keessa jirtu keessaayyuu oromoota biyya jaarmaan keessatti argamaniif maal dhaammattanii maal jechuuni barbaaddan mee akkamitti yaada keessan ummata sanaan gaachuu feetan sirriitti mee sagalee keessan ol fuudhaatii ummata kana dhaggeessifadha wanni ani ummata jarmalee dhaamuu danda'u du'a mucayyoo xiyyaa tana osoo abbaa qabduutti awwaalamee jirra shira oofuuf shiraaf walittummaan kan kun shiratti inni awwaalaaf deemanii kun osoon an jiru ana ukkaamamee abbaan mucayyoo dhale osoo jiru dhiinni abbaa qaba shirri oofan suni deemanii awwaaluus jecha kiyya wana kiyya achitti akkallee akka hin dandeenye isaanummaan ilmaan oromoo achi jiru waan kana ilaalanii akka ilmoo isaaniiti egalee karaatti gartee biyyummatti naa galchanii oromiyaa keessa naa awwaalan fedhii keessanii jechuudha akka mucayyoon isaanii tun tan biyya jaarmaan keessatti duute fedhinnaa isaan kan qabanii jiraa dhabee du'aa dhabuun qabu gama biyya kiyyaa oromiyaatti akka naa deebituun fedhii qabaa jechaa jiru
namoonni tokko tokko waan kana dhiisii isiniin jedhaa jiru. Waan kana jalaa dhaabbadhuu irraa hafii jedhaa jiru. Isin ammooyyuu waan kana maaliif irraa dhaabbadhuu jechuu barbaachise namoonni tokko tokko wanti irraa dhaabbadhuudhaniif namni abbaan ilmoo isaa irraa hafuu waan hin danda'amnedha kun. Uummanni Oromoodhaa waan hojjetan keessatti waaqa sodaadha. Kun safuudha. Ilma namaa kan jiruu miti du'a irratti dhiichisuun ilaalcha biraa namaaf qabaachuun boruu keessa Rabbi biratti maal kaayyattan? Mee abbaan otoo jiruu abbaa kana haqxanii dhabamsiistaniituma akka waan hin jirreetti moggaasa maqaa biraa keettanii kan ittiin deemtan abbaan ammoo bakka sana isiniif hin jiru. Fedhiin abbaadhaa du'aa ilmoo tiyyaa dhabee jiraa ilmoo tiyyaa dhabee du'aa ilmoo kiyyaa dhabuun qabu. Biyyoo biyya kiyyaa Oromiyaa naa haadhan dhamtuu jechaa jira. Inni kana kan dhaammataa jiru keessaayyuu lammiilee Oromoo biyya Jaarmaan keessatti argaman kan naannoo mucayyoo sanii jiraatanii fi Awurooppaanota garaagaraa keessa jiraatan. Firoonni isaatis biyyoota adda addaa keessa jiraachuu danda'a. Biyya Jaarmaan taate biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti argamuu danda'a. Nama Isaa Adam Muhammad jedhamu kunis waan kana akka isaan isinitti dhaammataa jiranitti irratti hirmaattanii jiraa ilmoo tiyyaa kan dhabamte du'aan isii kun akka gama biyyaatti deebitu isiniin jechaa jiru. Sagalee dubbiidhaa hedduu isaanillee kan harkaan ciccite sababa gaddaan liqinfamuuti. Gamanumaan keessaayyuu mee al tokkoon itti isin deebisa. Kaayyoo kana keessatti taateen kun maaliif akka ta'e waan hubattan qabdu? Waan akkata hundeeyne waan laatee waan ta'e kana waan irraa beektan hin qabdan. Hariiroo kanatti eega taateen kun ta'e eega mucayyoon lubbuu ishii dhabdee haati mucayyoo kana waan isin dubbiste yookaan waan ergaa kana mucayyoon kun harka namaatiin duu waan isinitti himte hoo jiru? Tokkollee natti dhoyfameetuma jira dhoysaniiti akkanumatti awwaalaniituma dhoysuma jiran malee anu hin beekne ilmoo isii tagartee na dura qabdu jira sanatti osoo nan sanaa keessa jiruuti ilmoo isii sanitti du'a himtee hanga abbaan achi dhalee achitti dhoyfamee galee. Eega bubbistee guyyaa meeqaan tam teenye miyyoo tiyya ta'uu taajuu tunis bira isii ta'uu isaan isii wayitti kannuusiitiif akkasitti ilmoo tiyya ta'uu beeke. Addaan baafadhe malee tokko wanni isin natti dabaltee wanni nama kiyyatti dabaltee hin jirtu ukkaamamtee gartee isaanummaan awwaalanii eega gartee itti awwaalamte booda hoggaanaan ilmoo teessee hoggaa waan kuni gartee akka gartee ilmoo isa qabdaa jechuun maqaa biraatiin awwaalamtee ilmoo abbaa qabdu osoo nan dhalee guddise affaadhaan sanaa keessatti kofoollee itti gurgure narra darbitee biraa deemte ilmoo tiyya bakka bu'anii alagaan ilmoo tiyya bakka bu'uun ilmoo tiyyaa dhiiga fayyaa Oromoo qabaa sanyii tiyyaa qaba Oromoo guutuu qaba alagaan bakka buutee Soomaalii taatee taanii Orgobbaa taatee bakka bu'uu naan dandeettu ilmoo tiyyaa abbummaa qaba. Tole uummanni Oromoo addunyaarra jirtan ni dhageessu yaada abbaan dubbataa jiru keessaayyuu Oromoonni biyya sana keessa jirtan dirqama kana akka bayatan isiniin jechuu barbaada. Akkaataa dubbiin itti ibsamaa jiru ammoo abbaan haadha hilwaa yookaan aammuun irraayyuu hin dhageenye. Haati hilwaa yookaan aammuun akka lubbuudhaan addunyaa kanarra boqotte yookaan darbite waan abbaa warra isii kanaatti yookaan abbaa hilwaa yookaan abbaa aammuunitti Isaa Adam Muhammaditti waan himtellee hin qabdu dhoksaadha qabuu jechaa jiru kuno isaan irraayyuu hin dhageenye. Isin akkuma isin dhageenye kana maatiin keessanoo ka biyya jiru isaantu haadha manaa teessan tanaatu itti himemoo dhagahanii jiru waan kana. Waa kana miidhummarraa waan mata deemtu kana miidhummarraa footoo isii waan biraa deemte ni beekanii. Ta'an malee isiirraa waan ni dhagahan hin jettu dhoofamtee deemu. Maatii keessan ka biyya jirullee dhageessiflee isinillee dhageessiflee. Tole amma akka dubbatamaa jirutti namoonni tokko tokko waan kana awwaaluuf dhoksuuf hiixataa yommuu jiraachuutu mul'ataa jira. Asuma sanaa keessatti illee mallattoo adda addaatu mul'ataa jira. Wanti mallattoon adda addaa mul'ataa jiru kun akka taaziyaa taa'uu isin booddetti waan adda addaa jechuuf shaakalamaa fiigamuu jira. Isin waan kana irraa hoo waan beektan qabdu. Tokkollee waan irraa qabdu. Isin boodatti godhamaa jira. Ilmoo booda deemaati maa akkuma nama hin jirre ilmoo abbaan qabnee abbaan qabdu ilmoo abbaan qabneetti godhu jiranii awwaalanii halaata awwaalanii dhodhoysaniituma ilmaa achitti ilmoo cinatti magaalaa takka keessatti taaziyaa ta'an. Tole
dhagaa jirtu wanti hangammaa ta'amaa jiru kun waan nama dhibaati ajaa'iba otoo abbaan jiru haluu haquu dhoksuu ukkaamsuu maqaa ofiitti moggaafatu yookaan akka fedhinnaa ofii gochuu waan barbaadan murteessuu jirmiti du'aallee sadarkaa nyaachuuf gurgurachuutti yeroo hiixamaa jiru mul'ataa jira. Fuul miidiyaa kana gubbatti kan argaa jiru waan nama ajaa'ibsiisoodha. Keessaayyuu inni namni Taajuu Shurrubbee jedhamu weellisaa sirboota afaan Oromootiin sirbee ture. Sirboota isaa sana keessatti deddeebisee akka waan maqaa bisiitii waamellee maqaa adda addaatiin yaamellee akka waan isii tanaatitti illee namoonni yeroo ibsan jiru fuul miidiyaa kanarratti kukkutanii fidan. Garuu akkas miti hilwaa yookaan aamuun mucaa amma suura isaa wajjin ka'e sana akka ka isiin taane ragaaleen dhiyaatanii jiru. Ragaan kun ammoo Masrii Kaayiroo keessatti kan mul'atedha. Mucaan kan irraa dhalate akka jechaa jiranitti nama Kiimiyaa Ziyaad jedhamtu irraayi ishee sana ammoo biyya Kaayiroo keessatti gatee daa'ima kana fudhatee baharaan gama biyya Jaarmaaniitti imaluu danda'ee jechaa jiru. Inni sun ta'eera san booddee ammoo hilwaa yookaan aamuun sadarkaa jaalalaa fi gaa'ilaa keessa seenamee wal fuuchuun danda'ame. Erga wal fuudhamee booddee sadarkaa ajjeechaatiif wal saaxilame. Arra ammoo kan mul'ataa jiru. Kan argaa jirru kan dhagaa jirru inni du'e sun maaliif du'een haftee inni du'e sun maaliif dhabameen haftee rakkoon inni isii tan ajjeesuu danda'e maaliif hin dhabamtee isheen tun eenyurraa dhalatteen haftee abbaan isii firri isii aanaan isiidha gosti isii otoo hin barbaadamin arra mucaa maqaan isaa Gadaa jedhamu kan inni itti moggaase Gadaa Taajuu Shurrubbee kan jedhamu moggaasa maqaa isaa hadaraa rabbii jedhaati mucaan isaa biyyoota Jaarman keessatti faranjiidhaan fudhatamuuf jira akka faranjiidhaan hin fudhatamne Gadaan ilma keessanii guddisaati akkas godhaa jechaa jirtu fuul miidiyaa gubbaa nutti fiddanii erga Gadaan ilma namaa ta'ee kan jaallatamu taate hilwaan yookaan aamuun muka irraan dhalanne